ajjeesuudhaaf yaalii gochuu osoo hin ta'in miidhamee sodaachisuudhaaf jecha kabalee harkatti miidhamte intalli kun malee itti yaadetis miti innis. Kanaaf isinis halkanii guyyaa boochanii halkanii guyyaa dhiiraaf boochan. Nuti dhiiraaf amma warri dhiiraaf boocanii gumaa mucaa barbaadna kan ragaan immoo isin mataa ta'uu jechuu keenya. Warra ammaa warra dubbatanii warri haaraa yaada keenya kennadhaa obboleettii keenya si dura jirti obboleessoo. Dubbaddu hawwii. Galatooma. Ani kanini gaaffii guddaa qabu jechuudha. Biyya keessaa seerri hin jiru. No, nama kutaa torba hin geenyerraa kana caalaa wanti dheegamu hin jiru. Mucaan kun hin baranne small እና ካፒታል ለይቶ አያውቅም hin beeku bakka waan hundumaa hin beeku gaarii ofuurraantu dhufee konkolaataa qabate beekamtii argate beekumsa qaba durba kabajuu immoo hin danda'u namni tokko xiqqoo gorora liqimsuu qaba lakkoofsa illee lakkaa'uu qaba inni kana keessaa waan tokko illee hin qabu adeemsa keessa namis bishaachuu danda'a gaaffiin koo hundi guddaan garuu dhimmi dubartootaa finfinnee keessa jiranii guyyaama tokko illee ba'anii akkamittiin ibsan kenninedha bakka gaaffiin koo hundi guddaan miidiyaan amma kana hundumtuu waa'ee maqananii iyyaa jira waa'ee qonanii haasaa jira akkamittiin ba'anii ibsa waan tokkoon kennan dhimma dubartootaa irratti meesti TV hundumaa keessatti namni ba'ee waa'ee dhimma dubartootaa irratti qaqqabu ijoollee daa'imman irratti qaqqabu namni ibsa kenne jira amma ammaatti አንድ መግለጫ እንኳን ተሰጥቶ አያውቅም ሁሉ አመት ነው አይቻል አቅም እንግዲህ ፖስና ብረሰብ ጀደኒ እንትኒ ባሱ ሰረቲ ደርቡ ደንዳ ጉያ ተኮተኩ ጋሩ ዲሚ ዱበርቶታ ማልሞ ሆጀቻ ጅራዳ በቃ ጋፊንኮ ሁንዱምቱ ሳንረቲ ካው ቀበለ ያዳ በቃ ዲሚ ዱበርቶታ ማልጉቻ ጅራ ደርገጌሳ ሂምበረኒ ደርገጌሳ ዱርባፍ ከበጀን ቀብኔ አዳ ቀበምኒ ነው ቦሌቲ ቀበምኒ kana beekan ifamana goda dhimma dubartoota irratti gaaffii guddaa qaba maaliif achi taa'anii maaliif mindaa nyaatu maaliif mootummaan baajata baasee fi isaaniin waajjira dhaabee fi taa'aa jira waajjirichi maal gochaa jira gaafa mucaan xinnoon kun ol deemtuun kun gaafa akkasiin cabdee teessu maal gochaa jira waajjirichi kana jechuun barbaada galatooma ayyee obboleessi keenya galatooma maal akka yaada kootti hawwiyee dabaree mootummaan ofiif yaa dhiifamalleedha garuu mootummaan ofiif maallaqa oomishaa jira gibira fudhachaa jiru maallaqa ofiif oomishaa jira waan ta'eef ofiif kaffalaa jira waan ta'eef he don't care about people waa'ee uummanni kana murteesse kana yaade kana narratti yaade kan jedhu tokko hin qabu because uummata irraa wannan argadhu tokko hin qabu jedheera ofiifan maallaqa oomishee ofiifan hojjechaa jira biyya ijaaraa jira jedheera maallaqa gabii yookiin gibira ummata irraa argadhu tokko hin jiru waan jedheef ummanni na fayyadu jedheera ummanni hin fayyadne immoo isa faraduu baate he don't give a shit kanatti rakkoon kan taate malee ammatti silaa mootummaan oduu akka seeraatti deemamee keeyyata irratti kan barreeffame namni tokko nama ajjeese taanan umurii guutuusaa itti murteeffama yookiin immoo maallaqa kaffalee yookiin immoo hamma ta'e yaada kennamee fi kanarratti shakkiidhaan yookiin kana jedhamee shakkii irrattis murtuun hin kennamu ture. Hanga maakii mee al tokko nagaasaa kana yaada laannee hirkaa fuunee ati deebiteetti nu guuttaanii nagaasa yaada qabdaa ati maal yaadni gee? Yaadaan qaba. Namni tokko garsuun tokko hamdu alamii dhaabataa garsuun tokko dhugaa mucaa barbaadaa jira nuti dhugaa mucaa bira dhaabataa jirra dhimma nama jiru irraa hin qabnu mucaa gar malee yeroo malee obbeen nu dura citte kana waa isee dubbachaa jirra yaada qabdu nuu kenniin haadha manaa isaati mana isaa keessatti harku isuma jennee ragaan isuma kana jeesuma jenne nuyi ati waan barbaadde dubbadhu. Ayyee guddaa galatoomi suni amma anis nama tokko yoon deeggaran dhugaan barbaada garuu nama jalqabuma irratti utuun gara dhimma isaanii sana lamaan hin naqin waa tokko duwwaan isin gaafachuu barbaada. Tokko namni du'amee fi asirratti boo'amuu fi namni yeroo hundumaa sagalee argatu warruma sooshaal miidiyaa fayyadaman warruma miidiyaa hawaasaa biratti beekaman miidiyaa mootummaa biratti beekaman isaan kana duwwaadhaaf nuti yeroo baay'ee kan asirraa wacaa oollu kan asirraa iyyaa oollu. Garuu sabni du'aa oolu Oromoon du'aa oolu perdee lakkoofsan qabachuudha. Lakkoofsa qabu mana baay'eedha. Galatoomi ajandaa biraarra jirru nuti obboleessoo nuti ajandaarra jirru wajjin deemte toli nu wajjin deemte yoo ajandaa biraa qabda ta'e immoo yeroo biraa kottuuti ajandaa biraa nuti
Sigale? Isatti si dhufuuf. Isin nama dhugaa dubbatu Isaan ofarraa dubbadhu. No dhugaa dhiisa. nama dhugaa dubbatu jaalatan dhagaya. Isatti si dhufuuf. Nagaa waan micoorraa dubbadhu. Isatti si dhufuuf. Keetu garaagara. Muutii qabaddaa isatti si dhufuuf dubbiin kuwaasumaan zuwattee keessan galtu. Kanaaf waa'ee dhimma mucayyoo kanarratti tokko namni kun haadha manaa isaati. Mana isaa jirti innoo ajjeesoo haa baatu mana isaa keessaatii fooqirraa gaafa of darbite qaamni seeraa maatiin maaliif of darbite waan jedhu nam tokko fakkeenyaaf si bira dhaabbateetu bira dhaabbattu yoo of ajjeese ija seeraatiin maalitti ilaalama ajjeesuu iyyuu baadhu garuu atuu bira jirtu otoo oolchuu dandeessu mucayyoon kun biraa kaatee fooqirraa gaafa of darbite otoo of darbite ta'e iyyuu maaliif of darbite atee sidhattee yeroo kana maaltu ta'edhamee silaati waan gaafatamee uummataaf ifa ta'uu qabu qaba ture. Duunaanumatti gabaabinumaan of darbite dhabeeruma nama kana bilisa godhanii gadhiisuun isaan akka ija seeraatiin yoo nan beekumsa isaa qabaachuudhaa baadde feeriidha dhee yaadu. Inni kan biraan nam tokko gaafa badhaasaa fi assaa hin ta'u ulaagaa amtisaa jalqabaa badhaasa bira ga'uudhaaf namni kun hawaasa keessatti maal keessa jira haalli isaa maal fakkaata jedhamee utuu waa'een isaa sun ifatti namoonni duddubbee isaa qoratanii hin beekin badhaasaaf dhiyeessuun hin qabaatan kana sadarkaa maddooma waanuma gadi bu'aatti naannoo awaardii gurguddaa akkasii mitiiti. Kana koreen sun maaliif kana godhee waan jedhu tarii ajandaa uumuudhaaf yoo godhanii dhaala namni ajjeechaadha manaatiin shakkamee anamman ajjeesen jedhu ragaan qabu waan ta'eef garuu shakkamaadha. Ija hawaasaa maatiin addunyaa guutuun akkasitti itti xiyyeeffatee jira. Badhaasa awaardii kanaatiif isaa hin godhanii sumayyuu immoo badhaasuun kun feerii natti hin fakkaatu soorii bilbilan natti gale. Kanaaf walumaa gala haqni mucaa kanaa dhokachuudhaa hin qabu. Namoonni akka beeku ittumaan ajandaa uumanii garee garaagaranaatti qoodanii ittiin nama wal nyaachisuudhaaf yoo ta'e malee namni biraa yoo ajjeesu of ajjeeftu haaxinnaatu guddatu gaafatama fudhachuu qaba ture namni kun kanuman jedha galatooma. Hayyee obboleessa keenya yaada kee akkana kan nu barbaadnu yaada si dhiiraa miti maal sa'aatii dheeraa illee irra turan illee gaggabaasee waliin ga'uun barbaade atiin geenyudha nama haaraani yaada keessanii yaada bareedaadhaa jajjabaadhaa kana tun dhaabeeni dhugaa mucayyoo ba'uu qaba waan ta'eef itti nuufuftu dhiifattu haaraa natti fakkaatti. Diifan yaada seeraatu diifarraa beellee qabu. Diifan. Akka moltan. Nagaa oolmaa. Nagaadha yaada xiqqooma tokko kennee ba'uufan barbaade. Kennadhu. Akka yaadaatti waan kana siyaasa wajjin walitti fiduu hin qabnu. Intalli kuni nama aadaa biyya keenya barsiisaa baatedha. Waan kana immoo gara siyaasaatti yoo galchine maal ta'a? Dargaggoonni kanaan booda dhufanii waan akkasii sodaachuu danda'u. Kanaafiyyuu intala kanaaf sagalee ta'uu qabna malee siyaasatti walitti daballee akka isheen sagaleen ishee hin dhaga'amne akka dhiigni ishee faayidaan arganne jechuun murtee argachuu qabdi. Namadha. Itoo obboleettii keenya taate warra as keessa jirtan baay'een keessan dhiira natti fakkaata. Itoo obboleettii keessan taate waan isinitti dhaga'amu tokko jira. Ilaalcha sana keessa galchitanii warra siyaasaa wajjin walitti fidu. Aadaan Oromoo kana miti. Ni beekna hundi keenya iyyuu. Amma gaafii wayii si gaafadha siifoo. Na gaafadha. Waa'ee siyaasaarraa mucaan siyaasaarraa walaba inni sirriidha. Gurbaan iyyuu nama siyaasaa Itoophiyaa mootummaa malee garuudha malee siyaasa biraa keessan paartii biraa. Waa'ee siyaasa tokko sirbee hin beekus. Inni waa'ee siyaasaarraa walaba. Amma siyaasaa wajjin walitti fidaa jiru. Siyasarraa walabaa gurbaan nama Itoophiyaadha. Intallis immoo intala Oromooti. Siyasarraa walabaa. Isaan walatti dagamtee minaamin nagar silaa. Gurbaan mucaan kun haadha manaa isaati mana tokko keessa wajjin jiraataa jiru. Ragaa biraa ni barbaachisa wanti kun. Waan jedhamullee mi'a atillee kanarratti illee nu dubbadhu. Ragaan isuma mataa isaa miti waan ta'eef. Namni kun yakkamaa taanaan yakka isaatiin inni haa gaafatamu. Fidanii maqaa Oromoo keessa fidanii waan suuqaniif hin jiru. Yakkamaadha taanaan inni itti haa gaafatamu. Okay, gaaffii lammaffaa nama yakkamaa haadha manaa isaa ajjeesuuti yakkamee ijoollee ragaa barbaachisaa ragaa mataa isaatii tokko immoo reebamuu mucaa garafamuu mucaa sanaatiif akka bofaa reebamuu ishee kun tokko ragaadha tokko ragaa mataa isaatii. Kanuma nama shakkamaa kana immoo awaardii Hacaaluu irratti fidanii badhaasa kennuufiin kun nama yakkamaadhaaf gumaa Hacaaluu baasee dhufe ammoo
Akkamittiinitu nama haadha manaa mucaa obbo intala Oromoo tokko ajjeesee jirutti shakkamee jiru. Akkamittiinitu awwaardii sanatti badhaasi kun kennameef jettee yaaddame. Awwaardiin sun kan kennameef hojii isaatiin kennameef. Hojii nama yakkamaa tokko nama haadha manaa ajjeesee dhufe gumaa caaluu baasee dhufe. Akkamitti nama intala Oromoo ajjeese tokkoo fi awwaardii kan badhaasi kennamaaf. Jedhaan hojii isaatiin kennameef. Jechuun inni amma yakka kana Jeesus isaatiin qabatama kanatti ragaa maal qabda afaan guuttattee 100% kan dubbattu. Dabaree gaddu intala. shakkamaadha yakkamaatu hin taane shakkamaadha inni. Yakkamaadha malee. Yakkamaadha malee. Tokkoffaan ragaa mataa nama biraa. Yakkamaa ta'uu isaa barbaadda mucaa kana namni duraa miidhe. kan inni yakkamaatti ta'uuf kan ishee ittiin rukuteefidha. Ajjeechaa kanaaf immoo shakkamaadha inni. Shakkamaadha. Namni shakkamaan kuni haadha manaa isaa ajjeesuutti shakkame kuni awwaardii fudhachuu matti yuun ta'a attamitti fudhatee. Awwaardii sana fudhachuun isaa bee dogongora akka ta'e inuma beekama. Koome anuti garuu awwaardii sana yakka kanaa wajjin walitti fiduun immoo barbaachisaa miti. Seenan wanni haa taasisuuf tunaa galeera amma yeroo tokko beeyti godhadhu. Beeyti godhadhu si biraa wacca wanni ta'e laale shakkamaadha malee yakkamaa miti akka jettanitti jechuudha. Namni tokko shakkamaadha eegga jettanii aroonoo akkamitti birrii hagamii akka dhugdan beekon miliyoona 10 moo miliyoona 20 moo meeqa akka argatan beekon isin osoo hin ta'in warroonni akkas godha sun isin gammachiisuudhaaf jecha wanna baay'eetu godhame. Namni haqaaf dubbatu garuu yeroo hundaa soomni isaa wanno sagaleen isaa gadi qabama. Madooshaadhaan gadi qaxaqatama beektaa wanni hundumaa komantiidhaanis ta'ee yaadota nama takkittiitu nama 20 kuffisa. Warroonni sobaa namni sobaa tokkichi nama 20 nama dhugaadhaa hin kuffisuu danda'a. Isii galee si galee taanaan gara fuulduraa dubartii fuuta malee dhiira fuutu macheessa. Dhiiraf jettee hin falmin. Dhiiruma yeroo hundaa gootummaa abbaa biyyaatii hoo ta'e ati dubartiidha yoo dhiira faarsite taanaan dhiiratti heerumta garagalte. Si dubartiin humna hin qabdu dhiiran utubaa dhiiratiin jiraatti malee. Hamma fe'i lottullee hamma fe'i dubbattullee situ gorseetu deeffata malee shamarran takka ajjeesuudhaaf gootummaa hin jedhamtu nama goota jedhamee bar Andu'aalam goota jedhamee faarfamee bar akkasitti namni dubartii haadha manaasaa ajjeesisanuu dubartiillee ajjeesee haa ta'u miti dubartii haadha manaasaa ajjeesetti goota jagnaadha inni bahuu qaba firii jedhanii raawwatanii nama wannoo jedheen nee. Weellistoota 60 qabna nuti. 60 qabna kan isa caalu miti. Har'a kan isa beeksise Oromoo osoo hin ta'in kan isa beeksise eenyu beeksise warra natti fanyoo isa beeksise. Idol Soorraa gaafa beekame san irraa jalqabee Abagaas fa'aa biratti hojjechiisan nama kana. Afaan Amaariffaa hojjedhu jaaniini